Waraanni furmaata siyaasaa ta'ee hin beekum jecha gaanfa Afrikaatti ergamaa addaam gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon waraana Itoophiyaa ilaalchisuun dubbatanidha. Maddi rakkoon qormaati Itoophiyaa sabboonummaa Oromootiin wallaluu sirnoota Itoophiyaa bulchaniitiin qaroo siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Mohammad jedhaati ture. Geggeessitoonni Itoophiyaa geggeessitoota dhugaa artistii Haacaaluu Hundeessaa awwaaltee Itoophiyaa bulchuuf yaalaa jirtudha yaada namoota garagaraati. Anatin fakkaane hinsene anatin fakkaane hinsene edaakinubaane hinsene anatin fakkaane hinsene anatin fakkaane. Itoophiyaaf nagaa kan kennuu danda'uun dhugaa ummata Oromoo dhugaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo baasuu fi yakkamaa akkasumas marii siyaasaa fi yaalii araaraa Itoophiyaa keessatti taasifamu kamuu keessatti qabsaa'ota Oromoo bosonaa fi mana hidhaa jiran hammachiisuudhaan yaada rogeeyyee Oromooti. Itoophiyaan biyya yakkamaa bilisaan keessa socho'uu fi biyya lammiin nagaan hidhamuudhaan xiinxalla mil'oo Tebbanaatim. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Kun torbaaniin kan isinii dhiyaatu qophii mil'oo Tebbanaatim. Qophii mil'oo Tebbanaa keenya har'aatiin rakkoo siyaasaa fi waraana Itoophiyaa ilaalchisuun maddi rakkoo isaa maaliin gara fuulduraatti maaltu ta'uu danda'a? Haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu maaliin? Waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay eessa gahanii jiru? Waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee jedhuun dacheewwan Oromiyaa yookaan baadiyaalee aanota Oromiyaa eessa fa'a to'annaa isaa jala oolche? Humni ittisa Tigraay eessa fa'a to'ate? Akkasumas ammoo humni waloo humni ittisa Tigraay fi humni waraana bilisummaa Oromoo magaalota kam to'atan kan jedhuun ilaalla. Gama biraatiin ammoo gama biyyoota lixaatiin Itoophiyaa irratti maaltu ta'amaa jira? Dhiibbaa akkamii taasisaa jiru? Maaltu taasifamaa jira? UK fi US lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf maal raawwataa jiru kan jedhus ni ilaalla. Imala ministeera dhimma alaa Anthony Blinken gama biyyoota Afrikaatti adeemsee fi marii inni biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaatti taasises ni ilaalla. Kaayyoo marichaa fi imaammata Ameerikaan yookaan bulchiinsi Joe Biden gaanfa Afrikaa fi guutuu Afrikaa irratti qabus ni mil'anna. Ansraay Sabaati gama ogummaa kaameraatiin kan nafaana jiru Abdii Jamaali. Kun mil'oo Tebbanaati. Rakkoon Itoophiyaa gama siyaasaatiin qormaataa jiru dirree siyaasaa dhiphisuu yoo ta'u gama waraanaatiin kan qormaataa jiru ammoo ilaalcha siyaasaa moototaa saboota fudhachiisuuf waraanatti dhimma bahuu sirna bal'agannaati. Jechuun jalqaba Itoophiyaan rakkoo siyaasaa hamaa keessatti kan kufteef dirree siyaasaa dhiphistee beektotaaf geggeessitoota qabsoo karaa nagaa hidhuu ishiiti akka ta'e xiinxaltoonni ni ibsu. Dirreen siyaasaa dhiphachuu fi beektonni siyaasaa guuramanii hidhamuun dambalii siyaasaa Itoophiyaa wayita kaasuun ilaalcha siyaasaa sabummaa balleessanii ilaalcha Itoophiyummaa eenyummaa saba qeenxee qabduun saboota fudhachiisuuf asii fi achi jechuun waraana Itoophiyaa dhaleem. Gabaabumatti dhiphachuun dirree siyaasaa cufachuun daandii qabsoo karaa nagaa yoo fiduun ajjeefamuun artistii Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo qormaata siyaasaa Itoophiyaatti baay'ise. Qormaanni siyaasaa Itoophiyaatti baay'ate ammoo waraana hamma lubbuu Itoophiyaanotaa gaaga'eem kufaatii dippiloomaasiif dinagdee hordofsiise. nagaa fi tasgabbii dhabuun Oromiyaa Itoophiyaa nagaa yoo dhowwum nagaa dhabuun Itoophiyaa mom gaanfa Afrikaa tasgabbii dhowwem
tasgabbii dhabuun naannoo gaanfa Afrikaa biyya Joo Baayiden Ameerikaa fi dhaabbilee biyyoota dhihaa yaaddaseetii jira. Ibiddi siyaasaa ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaatiin Itoophiyaatti qabateem hin dhaamne. Ibidda kan qabsiise mootummaa Biltsiginnaati. Kan itti qabsiifame ammoo Itoophiyaadha. Ibiddichaan kan gubataa jiru Itoophiyaanota. Bu'aan ibiddichaa fedhii siyaasaa galmaan gahuudha. Fedhii siyaasaa ilaalcha sabqeenxee galmaan gahuu fi gateettii uummata Itoophiyaatti fe'uuf ibidda qabateedha. Ibiddichi ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromootiin ibidda qabateedha. Diraamaan artistii gameessaan wallee Oromoo nyaateem goolabamuuf dhiyaatee jira fakkaata. Manni murtii bulchiinsa Biltsiginnaa kan olaantummaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu yakkamtuu ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteessuu isaa Addis Istaandaard Sadaasaa 18 bara 2021 gabaaseetii ture. Namoota artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan jechuun abbaan alangaa himate keessaa Xilahuun Yaamiin hidhaa umrii guutuum Kabbada Gammachuu hidhaa ganna 18 Abdii Alamaayyoo hidhaa ji'a 6 Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteeffameetii jira. Murtee dabaatiin murtee iftoominna hin qabneem murtee haqa artistii Haacaaluu Hundeessaa awwaaluu jedhamuun murteen kun qeeqamaatii jira. Shakkamtoota armaan olitti maqaan tarraa'e keessaa kan ajjecha artistii gameessa kanaatiin shakkamtuun Laamroot Kamaaleem. Laamroot Kamaal yeroo Haacaaluun ajjeefamuu bira jirti. Garuu manni murtii mootummaa Biltsiginnaa manni murtii bulchiinsa Biltsiginnaa mirga wabiitiin akka baatu jala murtii kenne. Kana hordofuun namoonni garagaraa yaada kennaatii jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad diraamaa ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti hojjetaa ture. Xumura irratti yakkamaa mirga wabiitiin bilisa jedhee xumuraa jira jechuun yaada isaanii kennuu irratti argamu. Maatiin artistii Haacaaluu Hundeessaa haqni ilma isaanii karaa kanaan akka hin argamne irra deddeebiin ibsaa turani. Dhugaan isaas intala san bira akka jirtus dubbataa turani. Maalan jedha? Waanan jedhu hin qabu. Dubbachuudhaafis hin dandeenye. Garuu warri acee koo narraa fudhatan. Warri goota koo narraa fudhatan. Warri harka duwwaa naambisan. Warri ijoollee isaa abbaa malee akka guddatan godhan. Akka murtii akka isaaniifis duutni akka itti murteeffamu barbaada. Aceen hin duune. Acee hedduutu jira. Gootni hin du'a. Hojiin isaa garuu hin du'u. Seenaa bara baraati. Aceen hunda keenya keessa jira. Mucaa koo baalageetu miidhe. Baalageen miidhe mucaa koo. Otoo jagnaan otoo miidhame baay'ee nama gaddisiisu. Mucaa koo baalagee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaa koo balleessanii duriyyeen nama jeeftee wambadeen nama jeeftee ciisaa jala ciiftee birriidhaan bitamtee duriyyeen nama jeeftee jiraachuun qabdu. Anammas warra aangoo gubbaa jirtan warra Itoophiyaa bulchitan kana wanti nazaraa jedhu jarri kun atattamaan hojjaan isaanii qoratamee callaan isaa argamee akka mucaa koo xiyyitiin guban ani ijaa waan xiyyitiin nan beeka xiyyitiin ibidda xiyyitiin namni ibidda harkaan qabata xiyyitiin rukutamnamee namni baba'ee du'a. Ijaa kana akka mucaan koo itti isaanis du'uu qabuun jedha. Acee koo bifa tokkoon waa lama dhabduu ta'e sis dhabee dhugaa keessa ta'e. Dhugaan kee waaqaa fi mucayyoo si bira jirtu qofa bira jira. Kan si nyaachistes ishuma. Dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu ergama ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa fudhachuun raawwattee jirti jedhamuun uummata Oromootiin komatamti. Manni murtii bulchiinsa Abiyyi Ahmad garuu mirga wabiitiin akka baatu ajaje.
Itoophiyaan biyya yakkamaan bilisaan keessa jiraatoo fi biyya namni bilisaan yakkamee keessa jiraatudha. Kana jechuun geggeessitoonni siyaasaa Oromoo badii malee mana hidhaa keessatti yoo rakkatan kan yakka raawwate mirga wabiitiin bahaatii jira. Haqa jallisuu fi bakka Oromoon qabu dhoowwachuun Itoophiyaa qormaataatii jira. Hundeen ka'umsa waraanaa Itoophiyaas sirna nugusoota gateettii sabootaa irratti fe'uu fi falaasama eda'amuu uummata fudhachiisuu yommuu ta'u namoota kana didan hidhuu fi ajjeesuun tooftaa falaasamicha ittiin uummata fudhachiisanidha. Biltsiginnaan dargaggoof dargaggeettii qabsoo jamaan Addawaayii Jigseem fi Haacaaluu Hundeessaa kan walleen qabsoo utubaa ture ajjeesem Jawaar Mohammad kan qabsoosan hoogganaa turee fi geggeessitoota paartilee siyaasaa Oromoo hidheem. Kun ammoo balbala qabsoo hidhannoo Itoophiyaatti baneem. Itoophiyaan wal waraanaa jirti. Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana sirna mootii saboota fudhachiisuu fi sirna mootii fudhachuu diduuti jedhamuun dubbatama. Gareen badhaafamaa Noobeelii nagaatiin durfamuun Itoophiyaa diigamuu irraa kan baraaru ana qofaam. Humnoonni anaan lolan hundi farra Itoophiyaati yommuu jedhuun humnoonni biltsiginnaan lolan ammoo Itoophiyaan biltsiginnaan farra eenyummaa sabootaati jechuun wal waraanaati jiru. Guutuun Itoophiyaa raafamaati jirti. Labsiin yeroo muddamaa akka jabaa hawaasa qulqulluu goolaati jira. Naannoo Amaaraatti hojiin mootummaa guutumatti erga dhaabbate ji'a tokkoof deema. Oromiyaa keessatti ammoo ilmi namaa rashanamaa oola. Labsiin muddamaa maqaa nageenya biyyaa eeguun labsameem hidhaa fi ajjeechaan nama fixaati jira. Lammiileen biyyattii baay'een deeggarsa namoomaa barbaadu. Hongeen kutaalee Oromiyaa, Baalee, Boorana, Gujii, Faantaalleef naannoo Sumaalee rukutee lubbuu beeyladootaa kumaatamaan lakkaa'aman hobbaasaati jira. Wallaggaa fi Shawaa Kaabaatti weerarri faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiru uummata buqqisaati jira. Gareen mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa jira jedhuun tarkaanfii lubbuu baraaruu fi dursee balaa ittisuun fudhate hin jiru. Aanota gammoojjii Baalee keessatti hongeen bu'eem qabeenya uummataa baay'eem barbadeessaati jira. Hanga ammaatti gareen Shimallis Abdiisaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu fi gareen Abiy Ahmad kan mootummaa federaalaa bulchuun deeggarsa dhiyeesse hin qabu. Uummanni gama isaatiin biyya keessaa biyya alaatti deeggarsa sassaabuu irratti argama. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa chaalenjii qopheessuun deeggarsa sassaabaati jiru. Faallaa kanaatiin uummata hongee fi beelaan miidhamaa jiruun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa birrii sassaabaa jechuun dhiibbaa irratti uumaati jira. Sirni biltsiginnaa jechuudha. Dargaggoonni baay'een maqaa ambaasaaddara nageenyaa jedhuun taa'aa dhaabbii dhabaati jiru. Barsiisota dabalatee hojjettoonni mootummaa mindaa isaanii akka raayyaa ittisa biyyaatiif mallatteessan dirqisiifamaati jiru. Humni waraanaa leenji'eem adda waraanaatti bobbaafameem garri caaloo dhumeem kan hafe booji'amaati jira. Haleellaan qilleensa irraa lammiilee nagaa irratti taasifamaati jira. Finciltoonni ammoo gara Finfinnee imalaati jiru. Kun qormaata gurguddaa Itoophiyaan guyyaa guyyaan keessummeessaa jirtudha. Bulchaan Itoophiyaan ilmaan ishiitiin kabajamtee ni jiraatti jedha. Ilmaan hiyyeessaa fixaati jira. Itoophiyaanota fixaa Itoophiyaan ni jiraatti jechuun akkuma Itoophiyaa diigaam Itoophiyaan hin diigamtu jechooti. Gareen kun Itoophiyaanonni Itoophiyaa tiksu jedha. Garuu ammoo Itoophiyaanotumaan Itoophiyaa waraana. Itoophiyaan hin diigamtu jedha. Itoophiyaanotumaan Itoophiyaa diigaati jira. Humnoonni gurguddoon mootummaa biltsiginnaa buqqisuuf kaabaa fi giddu galeessa Itoophiyaa lolaa jiran jechuun waraanni bilisummaa Oromoof humni ittisa Tigraay duula imala gara Finfinnee taasisaati jiru. Mootummoonnii fi dhaabbileen biyyoota dhihaam ammoo qooda fudhattoonni waraana Itoophiyaa dhukaasa dhaabaa mari'adhaa yoo jedhan humnoota bilisummaa sabootaatiif qabsaa'aa jiraniin duula imala gara Finfinnee dhaabaa jechuu irratti argamu. Dirreen siyaasaa Oromiyaa keessatti dhiphatuu fi geggeessitoonni siyaasaa Oromoo hidhamuun balbala dhukaasaa Itoophiyaa fi mootummaa badhaafamaa Noobeelii nagaatiin durfamutti bane. Itoophiyaatti balballi dhukaasaa banamuun ammoo tasgabbii gaanfa Afrikaa gaaga'e. Tasgabbii dhabuun gaanfa Afrikaa ammoo mootummoota biyyoota dhiyaa bulchaa United States Joe Biden hammam bulchaa Firaansii Emmanuel Macron ministeera muummee United Kingdom
Boris Johnson hammam ministeera muummee Kanaadaa Justin Trudeau'tim chaansilarii Jarman Angela Merkel hammam pirezidaantii Aayerlaandim Michael Higginsittim waamicha waraanaa dhaabuu taasisuu hin dhiifne. Muummee ministeera Itoophiyaa kan jedhamu Abiy Ahmed hammam itti